النور ميديا نور على نور. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أمة إسلام الدنيا رجرتن هنداف قرآن كبجما كلام ربي برچوداف hawwii fi dheebuu kan qabdan hundumti keessan barnoota quraanaa karaa salphaa ta'een barsiisaa maletti karaa suur-sagalee fi viidiyootiin qaraatii tajwiidaatiin aayaata quraanaa isin garsiisaa kan isin barsiisu yoo ta'u teknoolojii haarawaa fayyadamuudhaan manuma keessan teessanii barachuu akka dandeettan Nuur Miidiyaan haala isiniif mijeessee jira. Maarree qaddamtoonni diinii Islaamaa fi hordoftoonni sunnaa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Quraana kabajamaa kalaama Rabbii salphamatti bilbila keessaniin manuma keessan teessanii Nuur Miidiyaa irratti kutaa tokkoffaa irraa eegalee barnoota haala gaarii fi bareedaa ta'een isiniif qophaa'e ni argattu. Irra deebi'uudhaan hundumti keessan dhuftanii akka barattan waamicha Islaamaa isiniif goona. Nuur Miidiyaan yeroo yeroodhaan akka isin dhaqqabuuf share, like, subscribe gochuudhaan miidiyaa keessan hordofaa.